Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Adaabeetti hojiileen misoomaa bara 2016 fi bara 2017 hojjetaman hooggantoota kutaa magaalaa Abbaa Gadaa fi kanneen birootiin daawwatame. Hooggansii fi ogeeyyiin daawwannicha irratti hirmaatan kan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa, aanaa Dagaagaa, kutaa magaalaa Boolee, aanaa Dhakaadii, kutaa magaalaa Dambalaa, aanaa Wanjii fi kanneen birooti. Iddoowwan daawwatame kutaa magaalaa Adaabee, aanaa Hangaatuu fi Caffee keessatti kan hojjetaman giddugala industirii Godoo, manneen qorichaa hawaasaa, giddugala gabaa fi warshaa zayitii fi daakuu oomishuu, mana barumsaa Bu'uura Boruu, Iilaand Sarviis Inisheetivii horsiisa horii aannanii Shinshaanoo lafaa fi kanneen biroo fa'aadha. Sagantaa daawwannaa kanarratti kan argaman hojii raawwachiisan olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Yimanuu Tashoomaa gama isaaniitiin akka dubbatanitti hojiin akka kutaa magaalaa Adaabee aanaalee isaa jala jirutti hojjetamee fi hojjetamaa jiru gaarii ta'uu fi kutaa magaalaa kanneen biroottis babal'achuu qaba jedhan. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf hojiilee gurguddoo bara kana kutaa magaalaa kun qabate baay'ee isaatti deemeeti kan jiru waan ta'eef kun kan namatti argisiisu hawaasni keenya akka irraa fayyadamuudhaaf karoora xiiqii lammaffaa kana galmaan gahuudhaaf hojii gurguddaatu hojjetamaa ture. Hojii sunis qabatamaadhaan lafa irratti mul'achuu isaa kan laalaa turre ta'uu isaati. Kanaaf wanni gaariin jira jechaadha kutaa magaalaa kana kanammoo qabatamaadhaan lafa irratti argaatee kan turre kan gabaasa irratti gabaasaa ture san lafa irra jiraachuu isaa mirkaneessineeti kan jirru waan ta'eef kun cimeetti fufuutu irra jiraata kan jedhu sanan qaba. Akka mootummaatiitti immoo keessattiyyuu galmoota gurguddoo afran qabanne milkeessuudhaaf wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaati kan ture. Keessattiyyuu hojiilee qabnu kanammoo babal'isuu kan iddoo tokko jiru iddoo biraatti babal'isuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef kana wajjinis wal qabatee hojiin hojjetamaa ture gaariidha. Inni biraa immoo itti fufsiisuudha jechaadha. Itti fufsiisuu wajjin hojii bara darbe hojjetame san akka kontiiniitii qabaatu itti fufsiisuu wajjinis wal qabatee hojiin isaan hojjetan gaariidha. Keessattiyyuu qaala'insa jireenyaa fooyyessuu wajjin wal qabatee industiriiwwan godoo jalqabame karaa hundaanuu yoo laalle kan jajjabeessaadha. Inni biraa immoo giddugaloota gabaatis manneen qorichaatis haalli isaan ittiin hojjetamaa jiran baay'ee gaariidha. Inni biraa inisheetiiviiwwan bara darbee illee yoo laalle aannan yoo fudhanne yeroo darbee bara darbee dhufnee daawwachaa turre ammallee akkaatuma sanii itti fufaa jiraachuu isaati. Ijaaramaa jiru jiraattota naannoo sanaa akka hin jeeqne ilaalcha keessa galchuun hojjetamaa jira jedhan. Hojiiwwan muuxannoo ta'an jennee laalle keessaa tokko industirii Godooti. Isa kanaan wal qabatee kan hojii eegalanis jiru. Kanaan wal qabatee akkuma amma akka gaafitti kaaftan manneen jireenyaa kan uummata itti dhiyeenyaan jiranii isa sanaan wal qabatee adeemsi inni itti hojjetame adeemsa pilaanii isaa eeganii kan hojjetame tarii manneen garmalee itti dhiyaatanii jiran iddoon bakka bu'iinsaa kennamee fi sanarraa kan diigaman jiru. Kan diigames jira kan diigamuudhaaf deemamus jira jechaadha. Inni suni ijaarsa dambiidhaan boodaatti. Ijaarsa dambiidhaan booda irraa kan kaafne iddoo sanatti fayyadamummaa uummata keenyaa fi wabii nyaataa hin mirkaneessa jennee iddoo sanatti bifa gurmaa'een badhaadhina maatii karaa milkeessuu danda'een kan hojjechaa jiru ta'uu isaati. Garuu immoo naannoo sanatti manneen jireenya hawaasa keenyaa kan dhiibbaa irraan hin geenye ta'uu isaati. Dhiibbaa irraan gahuu danda'a jennee kan shakkine naannoo sanii kaafne iddoo bakka bu'iinsaa karaa seera qabeessan kenninee fi hawaasni keenya yeroo ammaa kana akkuma agartan warshaan zayitaa jira. Fayyadamummaan isaa kan mirkanaa'aa jiru ta'uu isaati. Kana jechuun jalqabee jira jechaadha. Hawaasni keenya naannoo sanii fayyadamuu eegalee jira. Akkasumas warshaawwan daabboo baatii itti aanan kana keessatti karaa seera qabeessan galanii karaa guutuu ta'een uummata keenyaaf wabii nyaataatiin kan mirkaneessuudhaa deemnu ta'uusaa asumaan ibsuun barbaada. Inni kunis warshaa daakuutiin wal qabatanii akkuma agartan galaa jira, ibsaan galaafii jira. Inni kunis akkuma duratti kaase baatiiwwan itti aanan keessatti karaa guutuu ta'een xumuramee fayyadamummaa uummata keenyaa kan mirkaneessinu ta'uusaa asumaan ibsuun barbaada. Dabalataanis hojii muuxannoo ta'uu kun hirmaannaa hawaasaatiin kan hojjetamee fi hojjetamaa jiru ta'us himan. Gaariidha. Tokkoffaadha hojiiwwan hanga ammaa ilaalaa turre hirmaannaa uummataatiin kan hojjetame ta'uu isaati. Kana jechuun maatiin badhaadhinaa bifa waldaatiin gurmaa'anii akkaataa sanaan kan hojjechaa jiran ta'uu isaati. Caalmatti garuu har'as afaan guunnee borus kan dubbachuu dandeenyu
hirmaannaan uummataa qooda olaanaa qabaa jechaadha. Dabalataanis hojiin muuxannoo ta'u kun hirmaannaa hawaasaatiin kan hojjetamee fi hojjetamaa jiru ta'us himan. Bulchaan aanaa Dhakaadii obbo Shaambalaa Barraa kallattiin akka magaalatti kennamus hooggansii fi ogeeyyiin kutaa magaalaa Daabee guutummaan guutuutti hojiirra oolchuu kan agarsiisudha. Nuti akka aanaa keenyatti muuxannoo arganne galtee godhachuudhaan ni hojjenna jedhan. Kallattii wal fakkaata godhame garuu hooggansi naannoo kana jiru kallattii achi kennamu kana guutuusaa fudhatee hojiirra oolchaa jira. Deemee kan keenya waluma fakkaataa jechuudha. Waluma fakkaata kana keessatti immoo nuti kan akka muuxannootti fudhanne waan akka ciminaatti asitti agarre kana guutuusaa fudhanne akka aanaa kiyyaatti maaltu irratee maaltu dabalamee kan jedhu kana waan asii irratti isaan dabalanii argoodhaan hojjetan kana fudhannee amma akkuma galleen hojii jijjiiruudhaaf qophiidha jechuudha akka aanaa keenyatti.